Yeah. Yes. Yes, Ali. Ashama harka fuudhee akkam nagaa jirtu har'a chaalenjii tokko isin qopheessine isaan lamaan tun jaartitiyyaa tun ammoo hiriyaashiiti gaafii wal gaafatanii asumatti gaafiin sun ammoo adabbii qaba as bira bishaantu jira namni gaafii san hin deebisin bishaanitti gadhuubama jechuudha mee ashamaa jedhime ashamaa jedhime akka kiyyaatti akka ani jedhutti ashamaa harka fuudhee akkam nagaa jirtu jedhaa miti ani atis akkasii jedhime Ashama harka fuudhee. Okay, ashama itu jirti. Amma garee isaaniitti sin deebisa ordofaa sirriitti gaafii wal gaafatanii nutis ni gaafannaani achi booda gaa nama gaafii wal laale bishaan as bira taa'eetiin jira akkuma argitan kana bishaan akkanatti taa'ee jira bishaan kanatti lamaanuu bishaanii asitti fuudhaan wal wanti godhan jechuudha achi booda isin ilaaltanii akkanumatti hordofaa itti fufa. Amma jalqaba dandeessanii. Eenyuun nutu gaasin gaafatamu isintu mati. Lammii gaafadhu. Isin lamaan keessa eenyu ka dafee haadha? Isin lamaan keessa. Urjiitu dafee aara jechuudha. Ayyee. Dafee haadha. Ka gisee hedduu isin lameen irraa waa balleessu. Eenyu dafee duraan uffata? Maal jettee maal jettee? Nageenya gaa. Maal jettee lammii? Lammii maal gaafatteen? Gaafii maali? Huccuu haaree gisee bitatan eenyu dafee wal jalaa fuudhe isin lamaan keessaa? Innaa deemaa dhugaa isii yoo taate. Khairra maallaqa balleessu isin lameen irraa. Ka gisee aare booy. Heyya. Okay. Urjii hangaafii akkasii gaafadhaani yoo isin hin deebisin hanga dhumaatti ilaal daftee gariin isin bishaanii qabdee daqiiqaa muraasa numaa tursiisin akkasumatti. Guyyaan anaafsi nikaa godhan sun yoomi? Guyyaa 15 baatii 9ffaa. Oh my god, qabattee jirti. Haay harka dhiibdana. Ani kanan beetu jedhee yaadeeyyuu. Okay. Isin lamaan keessaa jalqaba biyya kana dursee kan dhufe eenyu? Yetti deebistee. Okay, isin lamaan keessaa eenyu sirrii nyaata? Akkuma tokko nu lachuutu. Hodaa moji. Okay. Isin lamaan keessaa irriba kan jaalatu eenyu? Seenutti jirtu. Akkasitti sirriitti anuu argee jira kana. Sirriitti itti naa deebisi. Okay, isin lamaan keessaa namni hojii dalagaan jaalanne eenyu? Tuni isaanii fiidha jechuudha dalagaan jaalatu. Okay. Isin lamaan keessaa namni mana hin teenye eenyu? Mana hin teenye jechuudha zoorataa miidha. Okay. Maal gaafadhaani? Eenyu isin lamaan keessaa nyaata hedduu godhuu jaallata? Nyaata Eenyu godhuuta jaalatu. jaalladhee jee isin lamaan keessaa aanaalan? Irra deebi. Jaalladhee jee eenyu aanaalan isin lamaan keessaa? Jaaladhe jedhee. Nuti lachuutu. Hin dhoksina waan hin dhoksina. Alaada dhuumoo? Tayyuu. Isin lamaan keessaa eenyu jinjanaa baay'isa? Heyya. Irra jaartiin xiyya jinjanaa baay'isi.
Okay. Lammii gaafadhu. Eenyu dafee waliin taraddaan isin lamaan keessaa? Wal tarata. Foo. Jabdu Isin lamaan keessa eenyu kan yeroo hunda kofla kan jaallatu? Eetaa argu. Amma gaafiin kadhumaati. Okay. Isin lamaan keessaa eenyu kan jarjaru an ariifatu? Heya. Yes. Ilaal isin qiimii sirraa qabdu jechuudha. Okay. Ayyee amma dhagaa. Akkana ture gaafiin isaan gaafatamaa turan lamaanuu walitti bishaanitti sila sa'aatii dheeraa tursiisa bishaan keessa isaan lamaanuu. YouTube Abdii Muktaar Tiyu jedha amma garuu borirraa Abdii and Mageetti jiru deemna. Ammaaf Abdii Muktaar Tiyu kan jedhuraan isin beeksifna bora ammoo Abdii and Mageedha akkasitti nu beekaa jechuudha yeroo hundaayyuu. Mageen isiidha. Isin urjiidha. Jaartiin tiyyaallee isiidha isii miti. Yoo lammeeffadhu jettan kanuma mee amma isin lamaan hiriyaa yeroo dheeraa wajjin turtanii jirtan. Eessa wal baratan gaafa jalqaba akkamitti wal baratan? Akkami wal baranne isaa? 17 keessa wal baranne. Namarraa wal baranne jechuudha. Namarraa wal baratan. Okay. eegas boodii akkam turtan? Ergasii 17 as haga Abdii Muktaar Jalaana fudhatutti waliin turree. Abshir boy. Urji mangeen deemu mangee Abdii sirraa fudhachuu sitti maatu si dagaa. Lagaa. Natti jirii nattaayu. Naaltu si dhagaame mi'a si deemu filatti. Amata dheeraa wajji galuu turtan mana takka keessaa dingata qilma si biraa boo'isi maaltu si dhaga'ama? Gaafa anaafsiin wal fuunee mana tokko galerraa si maaltu si dhaga'ame? Urjii. Bultii ijaaruu isheetiif gammadeefii jira. Adda boo kenna takka kophaa too xiyyamoo xiqqoo goosaniif. Sitti dhaga'ame. Garuu saahiba biraanii qabna. Lammii jaamti. Kaameraa duuba jirti. Isiin jirtuu fi dila silaa miti. Akka dhagayeetti numaayyuu akka na jibbitee sabbaa isaatii dhufe jettee haasaa turte jedha. Bismillah eega. Miidhagaa. Maaliif na jibbite garuu jechuun atis barboora akkasuma yoo jaarsi heerumuu feete atis akkasuma gattee biraa deemtu ture. Waan biraatiif osoo hin ta'in adda boo keenyaa fi sababni isaa takka hin jiraame mataa keessa kaa'u silaanni dhufuu baate addan baanu naam. Silaa ofumaa keenyaa wal fuunaa jettee yaadde. Osoo hin ta'in saniyyaanne adda boo keenya yaade isaa sanitti. Okay. Na saniif ture boodarraa ammoo ofitti immoo takkaa jira miga. Guyyaa takka adda boo keessaan oolu. Kanaafuu guyyaa santuu gahee qanuu zaareen hojjetteetiti ofitti. Ayyee ammoo ergasii booda erga wal fuuneetiin amma argite booda akkami jechuun akka jalqaba yaaddee moo akkami? No akkasitti miti. Duraaniin hedduu takkana dhagahamaa kophaa naam taajee yaadu ture. Lammii jira. Saayibateenya takkaa jira. Waan isin jirtuuf dila sanatti hin dhaga'amu. Isillee asuma jirti kaamar saglaffaa fi afuraffaa gallaa walumarra gallaami. Ayyee hordoftoonni koo kanuma xiqqoo hanga wal babbarannuuf hanga sirriitti walitti dhiyaannuuf jecha viidiyoo xiqqoo qabannee isiniif dhiyaatu jirra. Jaartii tiyya maggee wajjin kana booda hedduu dalaynaa akkasuma immoo isaanis ni jiranii urjiin asiin lammiin ni jirti. Urjiinis ni jirti, lammiinis ni jirti. Kana booda Gaddaanis ni jira. sirriitti nu eeggadhaa yeroo hundaayyuu viidiyoo tokko kanumatti qabannee isinii dhufna. Nuti immoo jabaannee guyyaatti viidiyoo lamaas achii olis isiniif dalaguu dandeenya kana booda. Kanaafuu walitti deebinaa Abdii and Maggee jedha YouTubein keenya jechuudha borraa. Kanaafuu akkasitti nu beekaa nu irraanfatina jechuudha barbaadeeti Abdii Muktaariin namoonni hedduun waan na beekaniif gaafa Abdii and Maggee godhee jijjiire gaafsan ammoo akka nan irraanfannee eenyu kun jettanii akka yaadne
anuma Maggeen jaamtu sun ana. mageessiidha. Abdiin ana urjiin tana lammiin kaameraa duuba jirti. Kanaafuu nagaan nuuf tura boroo walitti deebinaa hundi keessanuu bye bye I love you. Bye. Like, share godhuun dagatina. Like godhaa subscribe gochuun dagatina hundi keessanuu namoonni haaraa taatan subscribe godhaan hordofaa. Bye.